ummata keenya akka keessa jiru gartan. Dubbiin tun maalirraa kaatee jeetiin dawwalee qoradhe. Sigale. Ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo wali buusuudhaaf karoora lafa kaayyame arra isiniin hin jenne. Namichi abbaa irrattiin gaafaan abbaa eebbise booda asabiin lolaa jee yaada qabaa. Propaganda malee abiyyi loluu beeki. Yoo abiyyi lole arraba kiyya kanarraa rifeensa na buqqisi. Awwaaniin beekurraa malee kanumatti hin kakadhu. Abiyyi laal osoo qawwee harka keessee nama dha'i jettee naman dha'u namni qixasaa sodaataa hin jiru. Nama yoo willeen distii wal dho'ite baaraku. Sigale. Garuu hoggii ala taa'ee beera keessa taa'ee dhaadatu gartee goonni kasaan jiru. Amma namni lola kana ni lola bana muutaa maarree marish nama abiyyin beeyne waan akkanaas. Propagandaan jiraachuu barbaada. Lolli inni eeltira rabbanu hin jiru. Propagaandaa kana oowwifachuudhaaf akka uummanni harka isaa dha'u godhuudhaaf yeroo hunda ummata bakka bu'aan qabne laallatanii jechuudha. Ummata waliin qabne laallatanii jechuudha. Ummata beekaan isaa waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha. Ummata namni isaa hawayii qabajaan waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha. Ummanni sun kabe jennaan ummata Harargeetii jechuudha. Beekaan isaa kara birootii iyya. Sheeyni isaa sheekotiin manzaraa kara birootii iyyiti. Aktiivistiin isaa bakka birootii iyya. Abbootiin qabeenya isaa bakka birootii iyyiti. Guyyaa dheeraa nama wajji footoo kaa oolti. Ijoollee tiktookii wajji maallaqa hiraa oolti. Waluu quban qabduu jechuudha. Mee abbootii qabeenyaa ta'a biyya biroo isii asirraa dubbatan dhageessan hin jirtu. So faca'aa kana laallatanii jechuudha. Faca'aa kanaan maal godhuu barbaadan siyaasaa dalagachuu barbaadan. Sigale. Hoogganaan qabnu, aktiivistiin qabnu, gajje'ee uummataa dubbatu duula rabbansiisan amma akka kiyyaa kana fa'a duula rabbansiisan bara abaluu keenya nurraa tuqee ija teenya nu bu'ee saraara diima dabree jan sigale akka kiyyaa kana marra irratti ololchiisan saraara diima dabree bara abbutaa bara abaluu nurraa tuqee abbaa miskiinaa maarree nurraa tuqee abbaa keenya miitirkishoo nurraa tuqee Sinjan akka kiyyaa kamma waa arkee dubbatu kan akkas jaanii. Gartee warra ija cufatee haa gartee afaan dheeratu malee sammuun qullaa kana walitti qabatanii ati gootaa bar waan dubbattu beeyta waan dhiiftu beeyta janiin sigale. So diigama ummata Harargeetii yeroo hunda ibidda qabachuu barbaadanii. Gaafa jijjiiramni dhufe yaadan. Abdiillee dura wayyaaneen eenyu fayyadamte. Ummata Harargee fayyadamte. Ichi abdiillee buqqisi janiini. Ficcisiisanii Jabuutii keessaa dheengadda sheexaantichi eenyu fayyadame. Ummata Harargee fayyadame. Arra horroo guduruu keessaa eenyu fayyadamu jiran. Namni horroo guduruu Wallaggaatti sichuma jira bar. Nama isaanii bu'ee garte. Waay maaliif Harargee qofa bu'an bakka hundatti. Dheengadda gaafa aruuza guutuu guban. Bar dhugaa dubbachaa yaa'u qabna. Dhugaan lamaa miti takkuma. Dhuguma jirtu dubbachaa yaa'u qabna. Oromummaan akkuma jiru ta'e maaliif Harargee qofarratti sirni kun xiyyeeffata waan jiruun siimuu jira. Sigale. Maaliif Oromoota biroo irratti akkatti hin xiyyeeffanne? Warri gartee PP wajji dalaguus wal dhagayan. Tanneen gurri isaanii gara qaawaa. Garaan isaanii bal'aadha waan garaa isaanii darban malee gurrinii waan gara darban dhagaya ijjiniis waan gara darbuu deeman tana qofa gartii sammuunis waan gara darbamu kana qofa yaaddii sigale tanaafi gartee hoogganaas hin qaban waliis hin dhagayan abbootii qabeenyaa tartiibaan qaban maal narraa himigaa sheekotii dhiisiyuu sigale sheekotii ni qabnaa'u jechuun dandeenyu. Dura Harargee lafa diinii jaanii alhamdulillah taduruu fi alhamdulillah ta'ammaati subhanallah sigale. So sanii fi Harargee irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Gaafa dheengadda Shawaa keessatti aruuza guutuu fannoo gube jaanii fannoon sheexaantichaa gubde tana Hararguma namni Harargeechi godaantee dhayte kunoo qoradhu.
abba feete gaafa wallagga keessa eenyu buqa Harargeedha gujii keessatti eenyu gatan Harargee godaantee jedhamte sigale saniifuu ummata keenya kana gartee maaliif nurra xiyyeeffatan jennee if ilaaluun yeroon isaa ammaa jechuudha. Tanaafiin Oromootaan nu wajji ka'aa. Nu warra xiqqoo waa arke kana nu warra xiqqoo gartee dubbiin galteef kana cinaa dhaabbadha sheer nu godhaa sagalee nu tahaa jee wanni aniyyuuf tanaafii jechuudha. Amma deengadda fudhadhu. Jaarsa tokko boochisanii ijoolleen Arsii jedhaniiti. Mucaa tokko shaadaa qabsiisanii jedhaniiti. Rabshaan guddaan sun garagale. Hayyee baga Harargee loltan jenne usne. Deengadda na jala gasseenaa laalaa nama 25 dhufanii. Nama 25 gaafii takka malee. Fuunee poosti goone. Namni irraa dubbatee hin jiru. Arra miliyeenaan buqqaasanii jechuudha. Mee poostii isaanii jala dhaqaa laalaa warra deengaddaa Harargeedha. Nuti Harargeen akkana, nuti Harargeen makiina bituu beeyna, nuti Harargeen makiina biyya alaatii galchuu beeyna. Way nuti akkana jee warra gartee lafa dhiitee jiru hunda dhaqaa laalaa. An deengaddaan isiniin jee Harargee bakkan bu'anii diina Harargeetii guyyaan isiniin jee. Maaliif isaan ajandaatti kenname hafarsan malee Harargee irraa dhimma hin qaban. Harargeen dhumtee jiraattee dhimma isaaniitii miti. So amma maaltu ta'e halkan ni rafnee jedhan uummanni kun numaa rafee isinii kanan beeynu eeysaa dhuftan maaltu as isin fidanii yaatan moo jedhaniituma dhukaasa qofa nurra bananii kagartee akkuma ciisutti huccuma ciisuun fi qabee bahetti irra guddaa yaa sheekha keenya jedha. Qabeenya isaanii ni zarafan kan dhaqqaban ni jeesan kun lubbuun baafatee jechuun uummanni kun. Eeysaa dhufanii daangaa Amaararraa dhufanii jedhan warri dhufu kun jarri hanga funyaanitti hidhate ummata keenya maacitii duraan keessa deemtee kaadireef kaabineen guurtee jechuu keessa waan kana dhibbatti ilaal baraatutti haqadhee mootummaan akka harka keessaa qabdu bakka ummanni irraa buqqee tana kaambii raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu siin jedhan daqiiqaa 5 dhukaasa ummata irra dhaga'uun ni dhaga'an ummata iyyuu ni dhaga'an kaambiin milishaatis ichuma jirti humni nageenya mootummaatis ichi jira sigale ummata kana gibira baasee buusee milishaa kana hidhachiise sigale osoon milishaan ichi taa'uu osoon kaambiin raayyaa ittisaa isaanitti bakka uummanni irraa buqqee tanaa fi kaambiin raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu jedhan. Jarri duraan itti qophaa'e korneelota hunda dhalaatti kennan siin jedhan sigale. Waan amma kiliirichi dhageen siimu jira. Dawwalee gurra kiyya. Waleekum salaam jaa. Sigale. Osoon raayyaan ittisaa achi taa'uu. Osoon humni tikaa poolisiin ichi taa'u osoo humni milishaa ichi taa'u humna sadi gurguddoo iddutti ummata keenya halkan dukkana daheeffatanii dhufanii cafaacafanii cafaqanii huccuu takka malee qabeenyaa fi waan amata 20 ol horatan sigale waan amata 20 ol horatan keessaa kuchiisanii sigale so ani kana dhibu ummannummaan keenya gooboommee maarreemmee miixirqishoommee jedha. Raayyaan ittisaa achi jiraan siin jedhe kan ati mindaa kafaltuuf kan gibira sirraa guuranii mindaa kafalaniif kan buusii ati buuftu mindaa kafalaniif kan lukkurraa hanga lubbutti ati gargaaruu turtee mindaa kafalaniif sigale ka gartee ummata kanaan nu fileejuu kagartee ummata kana keessaa hin bahe keessan ilma bagadaati jee gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaa fi sheekotii manzaraatii fi sigale wallaaltonni sheekotii manzaraa jala yaatu hundi asirraa nu dhiichisan
Bilici na sidiichisan raayyaan ittisaa ganda sanitti aanee taa'u jira daqiiqaa shan dhukaasa guutuu dhageeffatan jantaan. Ichi keessaa telefoona qabnaa jan aboon udirmadhaa janiitti dawwalan ajanyu gubbarraa nutti hin kennamne laammee dubbi. Kan ummanni dhumne nu fixanii qabeenya keenya zarafu jiranii humni kun eeysaa deemaan beeynu rabbii jaanu dirmadhaa janii oggiitti dawwalan ajanyu nutti hin kennamne. Raayyaa ittisaa sigale ka osoo namni duu jiru osoo yakki raawwatamu jiru osoo namni buqqa'aa jiru osoo daa'imni ajjeefamaa jiru osoo namni rashanamaa jiruuti ajanyi nu kennamin jiru. Yakka to'achuuf ajaja si barbaachisa arkuu qofa si barbaachisa malee